warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtanii fayyaa keessanii nuti nagaa jirra alhamdulillahi rabbil alamin. Hadda ciree ajaa'ibaa isinii qabadhee dhufeen jira. Cireen sunis killee firfirii akkamitti akka hojjennu isinii qabadheen dhufeen jira. Hagan xumura qophii kiyyaatiin na wajjin taasisaniin jecha wantoonni asitti agartan kun meeshaalee na barbaachisanii isaanis kuni barbarreedha, kuni makallashaadha, kuni soogidda, qunda barbarree, qullubbii daakkamaa fi kororimaa daakkamaa, timaatima, kaariyaa fi jalatti kan agartan killeedha. Asitti immoo zayitaa, asitti qullubbii quncifame, asitti immoo shunkurtii adii quncifameedha. Amma maal goona shunkurtii keenya cirraa. Hayyama maxbashaan kiyya jira maal goona jalqaba zayita itti goona xiqqoo zayitiin akka ho'u neeyna san booddee shunkurtii dura kattaf itti naqa. Amma aga shunkurtiin itti maal goona timaatimicha kattafnee qopheessina. Kuno shunkurtiin keenya gahaa jira akkuma agartan waliin dhoofna. Sirriitti shunkurtiin sirriitti maal jedhamu mudhuqee bilchaachuu qaba, duduu qaba jechuu akka jiraaf jiru kun akka inni duduutti akkanumatti eegaa waliin dhoofna. Amma shunkurtiin bilchaatee jira kun akkuma agartan duduu'eera. Adii waan ta'eef baay'eellee isinii beeksisuu dhabuu danda'a. Maal goona barbarree duratti isin agarsiisa. Itti goona. Kunoo akkuma agartan barbarreen sirriitti gubaan isaa keessaa akka ba'u kan bishaan illee ittiin goone sumaan aflaallaa jira. Akka nama hin gubneef sirriitti aflaalla'uu qabna. Yoo immoo meeshaan isin itti hojjettan yeroo garii meeshaan haphii yoo ta'e nama jalaa gubuu danda'a. Meeshaan ho'aa xiqqeessanii amma kun aga kana wal fudhatuuf maal goona killee duratti isin agarsiisa dhoofna jechuudha. Asiin amma akkan gubanne eeguu qabna. Bishaan ho'aa waan akka biraa qabu bishaan xiqqoo irra buusa. Ibidda immoo miidiyeemii irra buusu jala guddistaa giddu galeessa. Hayyama shunkurtii barbarreen kun akka nama hin gubne isaa ilaaluu qabdanii. Ana madaalee jira bareeda ta'e suugoon kun maal godha amma killee dura dhoofne itti goonaa jechuudha. Kun amma maaliif akkana waliin dhahee killeen yeroo hedduu wal qabataa deema laayikeetti kijimee xiqqoo waliin dhoofne dhiisna. Kun amma firfirii waan ta'eef saniif dheeressee waliin dhahee amma boodarra firfirii akkamii akka ta'u agartu akka hin gubanne akka immoo waliin dhooftan akkanumatti eegaa waliin dhooftu jechuudha.
waan akka maraqa waan akka bishaan illee jala hin qabaatu bitanii kun akkuma argitan kana firfirii ta'ee jira killee firfirii jedhamu san ta'ee jira ibidda baay'ee jala xiqqeesseetiin ni anyammaan kaawwannee jedhee dhumara maal goona dhadhaa maankaa tana takka itti goona jechuudha kun qaariyaa duratti ni agarsiisa mataa isaa irra firfirsinaa jechuudha barbaadee waan qabuuf baay'ee illee ittiin guddisnu qaariyaa namni hin feene immoo itti godhuu dhabuu dandeettu waan moofi fedhuufanii itti godha san booda killeen kenna killeen firfiriin isa jennu sun haala kanaan hojjetamee ni xumuramaa san booda itti qadaannaa teestii isaatiin waliin deebina mi testisa bismillah ani yeroo dugdeen jaaladha akkuma agartan daabboo buddeenaan qopheesse nam daabboo jaalatus buddeen jaalatus waan qabuuf bismillah ma buddeenaan isiniif himame dhandhamii isaa akkamii akka ta'e haa nyaannu bismillah masha Allah mashallah sore ajaa'ibaati hojjetadha nyaadha ittiin bashannantanii guyyaa san yaaddoo tokko malee oltuu rahaa godha kanaaf immoo YouTube kiyyaa like share subscribe gochuudhaan yaadallee barreessuudhaan guddisuu yaala homaa rakkinan qabu share yoo gootan waan sakandii takkaatu share gochuun waan ta'eef እንደገቲና isinin jecha hanga qophii biraatiin walitti deebinutti ciree isa kana nyaachuun timbo hara isinin jedha assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh